daddarbatee bowwaan oboosofee yaa waaqayyo gooftaan dubbata miidhagfii du'anii ka'anii qalbii kee darachuun hin jiru daandiin koo jallattee dhaqee sirreeffadhaan hin jiru jireenyi lafarraa takkuma si alamaan jiru qajeelchi nu dhaabe yaa gooftaa osoo aduu hin jiru. Namni du'e gooftaa kan facaase haamaay hojiin namaa hunduu abiddaan qoramaay harroo hin fakkaatu gaafa zakkabtanaay nu lakkisi maaloo maqaa kee waamneerra nu maari nu taraaramee laphee keenya samee babbadeeraay hafuurri qulqulluun boqonnaa dhabeeraay foon nu daddarbatee bowwaan oboosofee yaa waaqayyo gooftaan dubbata miidhagfii du'anii ka'anii qalbii kee darachuun hin jiru daandiin koo jallattee dhaqee sirreeffadhaan hin jiru jireenyi lafarraa takkuma si alamaan jiru qajeelchi nu dhaabe yaa gooftaa osoo aduu hin jiru. Baay'een ayyaana kee ofirraa baasanii qullaa isaanii jaajuu wangeela baatanii keessi garaa namaa baay'ee cabbaa'eera kennaa kee yaa gooftaa baay'ee tarchaaseera nu maari nu taraaramee laphee keenya samee babbadeeraay hafuurri qulqulluun boqonnaa dhabeeraay foon nu daddarbatee bowwaan oboosofee yaa waaqayyo gooftaan dubbata miidhagfii du'anii ka'anii qalbii kee darachuun hin jiru daandiin koo jallattee dhaqee sirreeffadhaan hin jiru jireenyi lafarraa takkuma si alamaan jiru qajeelchi nu dhaabe yaa gooftaa osoo aduu hin jiru. Namni biyya lafaa kana yoo buufate jireenya lubbuusaa garuu darbatee yoo gate maal waa'ee baasaa gaabbii dha'u booddeensaa. Maaloo yaa waaqayyo 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 maaloo nu dammaqsi gooftaa nu rafnee banneerra reeba badiisa dukkana keessatti raawwattee nodhise Kiristoos fayyisa akka cubbuu keenyaatti fayyina jennu baay'ee jallanneerra adaraanu maarii lafa lixaa qabnu yoomuun harka keerra adaraanu maarii lafa lixaa qabnu yoomuun harka keerra adaraanu maarii lafa lixaa qabnu